dargaggoo irratti xiyyeeffannee maaliif kitaaba barreessine? Maaliif keessattuu dhaabbilee dargaggoo irratti hojjetan akka obbo Maatiyos Faadhaa fi Dr. Bultoosaa fa'aa waamne? Dargaggoon duratti meera nageenyaaf teknooloojiidhaan baay'inni isaan qaban addunyaan funduraa harka dargaggoo jirti. Dargaggoo irratti biyyiin hojjenne biyya taatee hin jiraattu. Jijjiiraman fiddu addunyaa irratti dorgomaan taatu lagan ceetu teknooloojiidhaan hundan caaltu teknooloojii hambaa bituu malee kalaquun hin jiru. Kanaafuu dargaggeessa keenya yoo aangeessine yoo aangootti finne yoo inspire goone yoo leenjifne yoo karaa itti agarsiifne yoo addunyaan guddoo karaa deemtu har'a qarree karaa itti agarsiifne dargaggoonni keenya addunyaa keessatti kan gaamuman kan caalan kan guddatan waan ta'aniif dargaggeessa irratti hojjechuun dargaggeessa kabajuun jabeessuun cimsuun karooraan hojjechuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hundi keenyayyuu dhimmi dargaggoo kan waajjira dargaggoo kan waajjira mootummaa qofa osoo hin ta'in dhimma lammii hundaa waan ta'eef hundi keenya dhimma dargaggoo irratti gahee keenya akka baanu adaraan siniin jedha.